Namni yoo gosuma takka ta'e yoo walirra wayyaa ta'uu baate hasaaraan ni qabu. Tokko tokkorra wayyaa ta'e karaan kun nun baasu dhaabbadhu yoo waliin jechuu baate hundi tokkuma ta'e hasaara. Maayimaasii tokkoon siima warra zarraa fi wajji wal fakkaatu. Namitti takka re'een dura badde namittiin hedduu gurraan hin dhageessu. Re'ee barbaade osoo deemtuuti namicha hakaafuu tokko dhufte namichinis hedduu gurraan hin dhaga'u. Adeeroo re'ee takka gartee re'een na jalaa badee jetteen inni asiriin achi hakaafuu jiraa jeen. Waan maal godhu jirtanaan jette see asiin achi hakaafuu jiraa jeen. Isiin asiin achi hakaafuu jiraa saatana asiin achi kuttee je'ee seeteetuma hedduu gurraa waan hin dhageenyeef kutte. Akkuma kuttetti akka carraa re'ee harkattee re'ee yaasaa fidde. Hogguu yaasaa fidde adeeroo re'ee siitu na qaceelche galatoomi re'ee tiyya sababa keetiin harkadhe korbee isa kana hodhoo fudhadhuu galata keetii jetteen namichi hakaafaa darbeetuma kabalatti gallakkise namittitti. Re'ee tana siitu re'ee korbeessi tokko keessa haate waan jetteense kabalatti gadhiise. Namichi korbee re'ee fudhuun je'eenii galata keetiin je'eenii maaliif na kabalaa jetteetuma mana murtii dhayxee kasaste. Hoggaa mana murtii dhayxee kasaste abbaan murtiitis hedduu gurraan hin dhaga'u. Akkanatti adeeroon kun re'ee na jalaa baddee osoo barbaade deemu re'ee takka gartee jennaan asiin achi kuttee naan je'ee hogguun achiin achi kutee akkuma inni naan jeetti re'ee harkadhee yaasaa fidee galatoomi siin re'ee na qaceelchee korbeessa kana fudhu jennaan na kabalee na gaafadhuu jette. Abbaan murtii waan jaarsaa jaartiidhaa itti fakkaatteeti isaan jaarsaa jaarti sehee abbaa manaatii fi haadha manaatii sehee wal lolan sehee isin lachuu ni kaan keessan fayya qabaa deemaa galaa jeen. Jarri sadeenuu gurraan hin dhaga'u. Namuu yoo gurraan dhaga'uu baate aynuma takka tahe hasaaraan akkanaati. Rabbi akkas nun godhin. Akkasuma laalateen